Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube channel keenyaa welabu vlogs. Torban akkam ture. Viidiyoo kana keessatti akkamitti dubartii haasofsiisnee jaalalaaf amansiisuu akka dandeenyu kan wajjin ilaallu ta'a. Nu hordofaa. Waa'ee walqunnamtii saalaa fi jaalalaa irratti wantoota isin fayyadan waan isiniif dhiyeessinuuf subscribe godhaa maatii keenya ta'aa. Isiniin jenna aartii oromootiifis gumaachaa jenna. Bara jireenyaa kee keessatti sadarkaa wahii irratti intala bareedduu takka ni argita. Haasawa ishii waliin taasisuu ni feeta. Garuu itti siqee dubbisuuf ni sodaatta. Sirumayyuu dubartittiin kan humnaa ol bareeddu yoo taate dubbisuuf akka malee sitti ulfaachuu danda'a. Dubartii haasofsiisuun dhiirota tokko tokkoof haasawa waltajjii caala itti cimu. Haa ta'u malee garuu haalawwan ittiin ofitti hawwattu tokko tokko yoo beekan dubartiin sitti hin siqne dachee kana irra hin jirtu. Dubartiin si diduun hiriyyummaan jaalala keetii asumatti raawwata jechuu miti. Garuu diduudhaan mormii qofa irratti xiyyeeffachuun ofitti amanamummaa kee gadi buusuu danda'a. Waan isheen jettee lakki jette qofa jettee hin fudhatin. Carraa fudhatamummaa argachuu keetii baradhu. Ta'us garuu dubartiin ati itti dhiyaatu sun akkasi barbaadu dubbsitee hubachuu qabda. Fakkeenyaaf ati sadarkaan kee fooqii tokkoffaarra yoo ta'e intala fooqii shanaffaa waliin haasa'uuf hin dhamain waan sodaattuuf yeroo dhuma kee of jalaa gubuu ta'a waan ta'eef gaafa jalqabaa jecha lama yoo itti dubbatte siga har'umaan fixa hin jedhin. Ergasii booda hawwisiisuu irratti bobba'e. Dubartiin baay'eedhaaf jireenyis ta'ee jaalalli hawwii fi hinaaffaa irratti kan hundaa'edha. Ergasii ijuma ishii fuuldura dubartii biraa wajjin deddeebi'i. Dubartii faana haasa'uuf yeroo waliin karaa imaltu ofitti amanamummaa horachuu qabda. Ammuma itti dhiyaattu gateettii ishee faana duubattis imalaa ta'uu qaba. Ija ishii keessa ilaalaa. Ammamiyyuu yoo sodaatte ofirratti hin beeksisin. Dubartiin dhiira isaan kofalchiisu ni jaallatu. Kanaaf amma dandeessu kofalchiisuuf dhama'i. Akkana yoo goote halkan guutuyyuu haasawa kee fedhuu dandeessi. Dubartoonni baay'een dhiira isaan kofalchiisuuf ni jaju waan ta'eef waa'ee ishii yaadota nama kofalchiisan yaa'iinsa haasawa kee waliin wal qabsiisi. Fedhii ishii kakaasuuf jalqaba. Jaji baay'ee waanuma isheen hin qabne hunda irratti tuulii baay'ee jajiin. Waan haaraa qopheeffadhu. Yeroo tokkicha kofalchiistee iddoo siif laachuu dandeessi. Garuu deebistee ishii kofalchiisuuf dursitee waan ishii kofalchiisan alaa qoosaa biraa kan isa duraa caala ishee kofalchiisu qopheeffachuu qabda. Mucaa naamusa ta'uu qaba. Mucaa naamusa qabu ta'e waanuma siif kofalteef qofa waanuma hunda keessa seente itti laaquu hin qabdu. Naamusa horachuun gaarummaa kee itti agarsiisa. Dhiirri naamusa qabu waan gaggaarii yaada waan ta'eef. Kabajamoota daawwattoota keenya hubannoo waa'ee walqunnamtii saalaa jaalala irratti argachuuf chaanala keenya subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Like, share gochuunis namoota biraan nuuf ga'a. Waan nu hordoftaniif galatooma jecha welabu vlogs subscribe, share gochuudhaan wantoota sirraa'uu qaban kan nuti sirreessuu qabnu yoo jiraate comment irra nuuf barreessaa ni sirreessina.